namoota dhukkuba sukkaaraa qaban ta'anii to'annaa fi hordoffii barbaachisaa hin goone irratti keeto'aasidoosisiin ni mudata. Akkam jirtu? Har'a waa'ee keeto'aasidoosisii qabxiiwwan tokko tokko in ilaalla. Sagantaa har'aati irratti keeto'aasidoosisiin maali? Mallattoo isaa, qorannoo laaboraatoorii taasifame, to'annaa fi hordoffii dhukkubsattoota keeto'aasidoosisii itti mudateef godhamu maali? Ofirraa ittisuudhaaf dursanii maal gochuu qaban kan jedhu in ilaalla. Keeto'aasidoosisii sababoota adda addaatiin ni dhufa. Tokkoo fi inni guddaan diabetic mellitus ketoacidosis yoo jedhamu baay'inaan DK jedhamee kan waamamudha. Inni biraa alcoholic ketoacidosisidha. Inni sadaffaa immoo starvational ketoacidosisidha. Diabetic mellitus ketoacidosis kan jedhamu akkuma beekamu qaamni keenya anniisaa argachuudhaaf sukkaara karaa anniisaatitti jijjiira. Hormoonii insuliinii fayyadamuudha. Garuu dhukkubsattoota dhukkuba sukkaaraa qaban irratti yeroo sukkaarri akka malee qaama keessatti baay'ateetoo qaamni immoo hanqina insuliiniitiin sukkaara kana karaa anniisaatitti jijjiiruu dadhabe fedhii anniisaa qaamaa guutuudhaaf cooma karaa anniisaatitti jijjiira. Yommuu kana keemikaala keetoon jedhame ni oomishama. Keetooniin kun gosa 3 yoo ta'u keetoonii, asetoaseetik asiidii akkasumas beetaa haayidroobuutiriik asiididha. Keemikaalonni kunniin pH dhiigaa asiidiitti akka jijjiiramu godhan. Yommuu kana sirni qaamaa hedduun keemikaala kanaan ni miidhama. Sababiin isaa dhiigni akkuma beekamu soorataa fi oksijiinii sirna qaamaa tokkoo kara sirna qaamaa birootitti waan geejjibuuf asiidiin kunillee kara sirna qaamaa birootitti geejjibama. Keessattuu sammuu, somba akkasumas kaleen keemikaala kanaan baay'ee miidhama. Dhukkubsattoonni dhukkuba sukkaaraa keeto'aasidoosisiin itti mul'ate mallattoowwan mul'isan oobuu akka malee, ficcaan baay'achuu, ol shoomuu akkasumas haqqisuu, dhukkubbii garaa, dadhabbii, hafuura baafachuu dadhabuu akkasumas hafuura foolii addaa qabu, foolii muduraa qabu itti mul'ata. Qorannoon laaboraatoorii dhukkuba kana yaaluudhaaf taasifamu tokko hamma sukkaaraa dhiiga keessa jiru ilaalu, keetoon boodii ficcaan keessatti ilaalu, artery blood gaasii pH dhiigaa ilaaluudhaaf madaaluu, seeram elektiroolaayitii kan akka pootaasiyeemii, soodeemii, kaalshiyeemii, magneeziyeemii fi kan biroo ilaaluun baay'ee barbaachisa. Rakkoo kana ofirraa ittisuudhaaf dursanii yeroo yeroodhaan hamma sukkaaraa isaanii baruun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas qoricha barbaachisaa ajaja ogeessaatiin osoo addaan hin kutin fudhachuu, soorata hayyamamuuf qofa seeraan fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Alkooliik keeto'aasidoosisii yoo ilaallu rakkoon kun kan uumamu hanqina sukkaaraatiin osoo hin ta'in yeroo alkoolii akka malee osoo nyaata gahaa hin nyaatiin dhugan ta'e pH'n dhiigaa jijjiirameetoo keeto'aasidoosisiin mudachuu danda'a. Qorannoon laaboraatoorii baay'een isaa artery blood gas akkasumas elektiroolaayitii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoo kana sirreessuudhaaf dhangala'aa kennuun sirreessuun ni danda'ama. Inni sadaffaa starvational ketoacidosisidha. Maqaan isaa akkuma ibsutti yeroo dheeraadhaaf nyaata osoo hin nyaatin yoo turan hanqinni sukkaaraa waan mudatuuf yookaan qaamni hanqina anniisaa bakka buusuudhaaf jecha cooma karaa anniisaatitti jijjiira. Kanaafuu keeto'aasidoosisiin ni mudata jechuudha. Mallattoon starvational ketoacidosisii yeroo baay'ee dadhabbii, namni sun irreen isaa laafaa, huqqachuun, dhiibbaa dhiigaa akka malee gadi bu'uu mallattoowwan muraasa. Keeto'aasidoosisiin kun salphaatti kan sirraa'uu danda'u yoo ta'u dhukkubsataa saniif sukkaara kennuudhaan sirreessuun hin danda'amu. Galatoomaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan.